dubartoota heerume kan heerume malee shamarraniin ittiin fayyadamtu. Dhiirri qayya nadhoo aarfattu ilaala. Nadhoo aarfattu laala. Ishii manaasaa dha'oo aarfattu dhabde ishii aarfatte laala. Ani sittina indirsiisanii jedhama. Waa'ee qayyaa kanaaf barbaachisaa waan ta'e qayyaa fi dhadhaa bituu gara gabayaa bahuuf ka'eera. Mishinni saadhaa tokko urgaa qaba. Inni dhaqsa nama bareechisiin jedheen jira. Dhiiruma wajjin hin jirtu saniifuu bareeda ta'a. Nan ofii amma ijoollee sagaleen qaba. Ani amma son boolla qayyaa kanatti isheenee fayyadamuu dhabe. Akkan sagal baheetti hamma ammaa abbaa warraa keenya nagata ture jecha. Nadhoo deesseef baay'ee nu mishaadhanne. Maaliif jennaan nadhoon gaafa deessuu qaamni ishiidhaa mucaa sila ta'e foonni keessaa bahu dhiigni sila dhangala'uuf qaama san bakka deessee fi nagahan jiraatti. Kan immoo dugda kana maal kanaa hundumaa hojjabeenya nadhatti araassaniis hin fayyada. Naannoo kanatti beekamaadha wanni kun. Kosmootik baaluun qaba. Kosmootik baaluu qabaatu isaadha. Nama irratti beeksisaa fayyaadhaan wal qabatee fayyaa hin fayyadamu kan jedhu san dhaaluudhaaf riisarchiin barbaachisaadha. Garuu miidhaa takka waan geessu illee agarre. Nakki dubartootum tahee akka inni dawwaa caffaa keenyatti akka biyya keenyaatti namni arfanne hin jiru. Shamarran irraa baadan nikaa irra bahee heerumte boodatti namu qayyar isheentu. Gaafuma san bariitu guyyaa sadiitti jalqabde. Hoogiddi hojjaan na qabate gallaba. Hojiin kun gallaba irraa waqtii na duraas yeroo siqsee hoo ta'e malee waan akkanaatiin malee baadan ani yeroo argadhe man bulu malee qayya malee. Akkam jedhu duun arfatin dhiiraa jinciisa bakka. Shittuu amma rabbi dhufe kana godhatan bakka. Kun yeroo mana alabaatu bicha kana fayyu. Alabaatas deebiitti hin jiru hin dhurbaan jechuudha.